Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirta hordoftoota chaanala biraatu nageenya kiyyaa kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtan nutti sinaa qaqqabu jecha. Har'a aappii baay'ee bareedaa ta'e kiiboordii afaan hunda qabu jechuudha. Aappii baay'ee bareedaa afaan Oromoos ni qaba, Amaariffaa akkasumas Somaalee afaan Ingiliffaa, Arabiffaa waan barbaadan qaba jechuudha. Isinitti argisiisa aappii kana buufadhaati. Itti fayyadama osoo qubee tokko hin dogongoriin isiniif barreessuu danda'a. Fakkeenyaaf telegiraama kiyya keessa seenee yoo barreessu haala kanaan fida jechuudha. Itoophiyaas ni qaba, alaabaa Itoophiyaa yoo barbaada waan baay'ee qaba jechuudha. Halluu garaagaraa barreeffama qubee tokko osoo hin dogongoriin isiniif barreessuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf asitti afaan Oromootu jira. Waan barbaadan isiniif barreessuu danda'a. Akkana gochuudhaan Amaariffas isinii jijjiiruu danda'a. Oromiffas, Ingiliffas, Arabiffas waan barbaadan irraa argachuu ni dandeessu. Haala itti fayyadama isaa isinitti argisiisa. Aappii kanas oriijinaala isaa description box yookaan koomentii jalqabaadha. Liinkii isaa isiniif hin kaan liinkiidhuma sanarra gadi tuquudhaan gama Play Store isin geessa ni buufattu jechuudha. Kana qofa miti kun faayidaa guddaa qaba. Ashaangulliitti bifa bareedaa ta'een qaba jechuudha. Ashaangulliitti yoo keessa seentan haala kanaan filannoo isiniif kenna irratti barreeffachuus ta'ee duraan barreeffamee jirus onni adda addaa bifa geengoo ta'een qaba jechuudha. Of keessa akkas yoo tuttan ka qobaas ni qaba. Haala itti fayyadama isaa sirriitti ilaalaa jechuudha. Yoo keessa seentanii haala kanaan fakkeenyaaf afaan Oromoo Abaa Caadaa Eefa kanarra yoo gootan qubee Abaa Caadaa aga osoo adda walirraa hin fagaatin osoo hin dogongoriin akkasitti isinii fida. Yoo immoo barbaanne as tuquudhaan adda facaasu yoo barbaadan isa aggarasiirra gootu jechuudha. Akkasitti yoo rukuttan qubeen adda isinii facaate jirti. Afaan immoo yoo barbaadanis haala kanaan asitti yoo barbaadan immoo afaan asirra tuquudhaan jijjiiruu dandeessu. Akkasitti seetingii ni qaba. Afaan Oromoodha yoo godhattanis fakkeenyaaf afaan tokko barreessuu yoo barbaadan akkam yoo jettanii qubee dogongortan isiniif ba'a jechuudha. Osoo qubee guuttanii hin barreessin dalagaa kanatti asittuu isiniif ba'a. Akkam biyya yoo jettan osoo hin dogongoriin aappii baay'ee bareedaadha. Biyya bifa waan isin barbaadan waan isin duraan barreessitan osoo hin taane barreeffamee waan jiruuf isiniif ba'uu danda'a. Osoo hin barreessin qubee osoo hin dogongoriin isiniif baasa fayyadamuu dandeessu jechuudha karaa gabaabumaan. As keessatti immoo mallattoo barreeffama harkaa kana yoo tuttan daawunloodii godhee isiniif ol baasuu danda'a. Halluu garaagaraa waan barbaadanii asirratti lugaa filachuu ni dandeessu. Yoo sirriitti hordoftan isiniif galuu danda'a. Akkas xiyyuma kanaa irraa deebi'uus hin dandeessu. Irraa deebi'uuf immoo bakka kana tuquudhaan akkasitti gamatti isin deebisa. Bakka faa xiqqaa faa guddaa kana yoo filattan asis barreeffama adda addaa filachuu ni dandeessu. Noormaali isaa jira, barreeffama gurguddaa irra godheessine yoo agarsiisa. Fakkeenyaaf kun beeksisa irraan dha'a. Haala kanaan gurguddisee fidee jira jechuudha. Ammas faadhuma kana yoo deebi'e kana filadhu kun immoo haala kanaan fidee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtanitti kan isiniif ta'e filachuu ni dandeessu. Kanarras yoo gootan qubee gurguddaa ni fida. Qubee dabaa yoo feetan immoo kun asirra ni jira. As keessa filattanii irra godhachuu ni dandeessu. Kun qubee isiniif barreessuu danda'a. Haala kanaan gadi buufadhaati itti fayyadamaa isiniin jedha. Waa baay'ee dalga kana keessa jira. Sirriitti ilaalaati. Halluu immoo filachuu yoo barbaadan halluu fi waan barbaadan immoo seetingii isaa keessa seentu. Seetingii mallattoo seetingii kana ni qaba yookaan bilbila tokko tokko irratti mallattoo kana asitti fida. Jala kanatti irra tuttu seetingii kana keessa ni tuttu. Seetingii ni qaba ni filattu deemtanii. As keessatti hoomii jira, seetingii laanguweejii jira. Waan barbaadan seetingii hoomii as laanguweejii kanarra yoo tuttanii afaan adda addaa isiniif raayitii itti godhatu jechuudha. Afaan Somaalee, Arabii, afaan Amaariffaa afaan barbaadan sanarratti raayitii gootanii guutumatti raayitii itti gootan rakkoo hin qabu. Raayitii itti godhatanii asirra immoo filattu jechuudha. Asirratti baakgiraawundii dudduuba viidiyoo isaa jiru
halluu adda addaa haala kanaan filachuu ni dandeessu. Kanas yoo filattanis kan Itoophiyaa yoo filattanis ni jira. Yoo kana filattanis kan Itoophiyaa yoo filattanis ni jira. Fakkeenyaaf kanuma Itoophiyaa kana filadhee keessaa deebi'a. Haala kanaan keessaa deebi'een jira. Seetingii isaa keessa illee tuttanii ilaaltu. Seetingii isaas waan adda addaa jira. Kan isinii ta'e dubbiftanii asitti barreeffama. Kana saanduquma kana keessa raayitii gochuudhaan irraa deebitu. Hoomii kanas yoo irra tunnee ilaalle hoomiirra yoo taas axxuquudhaan laanguweejii keessa isin gasha. Wama duraan filataa turre akkas asoofuudhaan waan barbaadan waan isiniif ta'e filachuu ni dandeessu jechuudha. Baay'ee bareedaadha, baay'ee namatti tola. Ani guutumatti kaffeetan irra godhachuu dandeessu jechuudha. Irraan deebi'a jechuudha. Kamma sinatti argisiise kan fuuldura barreeffamaa jiru baakgiraawundii dudduuba jiru halluu kan argaa jirtu akka ajaa'ibaatti isiniif galeerii abdii qaba. Gadi buufadhaa itti fayyadama. Jalqaba irratti yoo seentanu waa tokkoon isinitti argisiisa jechuudha. Amma xumurree jirra. Wanni isin hafe jalqaba aappicha yoo gadi buufattan haala kanaan isinii fiduu danda'a. Haala kana osoo hin taane akkasitti isinii fida. Hayyama kennuufii qabdu. Kanaaf hayyama kennuu jalqaba yoo seentan kana isinii fida. Irruma tuquudhaan kiiboordii duraan qabdanu isinii fiduu danda'a yoo duraan kan qabaattan ta'e. Yoo hin qabne immoo kauma qofa isinii fida waan ta'eef keessaa filattanii inni isa gadii kana jechuudha waan ta'eef kanarra gootanii keessaa baatanii waan barbaadan sana filattanii akkasitti keessaa bahuu ni dandeessu. Karaa jalqaba isaa keessa isaaniitti argisiiseera. Haala kanaan fayyadamaa isiniin jira.